Kun Oromiyaa News Network ONN'dha. Oduu qabannee dhiyaanneerra sagantaa keenya amma fixnutti akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafanna. Oduu gaggabaabduu har'a Oromiyaarraa arganne uummanni naannoo Gujii Lixaa magaala Bulee Horaa raayyaa ittisa biyyaatiin dararamaa fi hidhamaa fi ajjeefamaa akka jiru qeerroon tokko naannoo sunii bilbilee Oromiyaa News Network ONN'tti ibseera. Akka qeerroon kun jedhutti raayyaan ittisa biyyaa kun uummata waboo gargaartuu waboo qallabdu jechuudhaan duwwaa manarraa guuranii mana hidhaatti darbachaa akka jiraniif reebaa karaarrallee deemuu akka hin dandeenye uummanni yookiin qotee bulaan naannoo sunii gadi bahanii qotachuus akka hin dandeenye horii isaaniillee eeggachuu akka hin dandeenye qeerroon kun nu ibseera. Namni baay'eenis ajjeefamaa akka jiru hidhamaas akka jiru dubartoonnis gudeedamaa akka jiran qeerroon kun ibseera. Akkanumas naannoodhuma Gujii Lixaatti aanaa Suroo Barguddaa jedhamutti har'a waraana raayyaa ittisa biyyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti saatii dheeraadhaaf godhameen waraana bilisummaa Oromoorraa nam tokko wareegamuu isaa ibsanii akkanumas raayyaa ittisa biyyaarraa nam 6 wareegamuu isaanii uummanni naannoo sunii ONN'tti ibsaniiru. Egaa raayyaa ittisa biyyaarraa nam 6 ajjeefamee booda raayyaan ittisa biyyaa naannoo sun humna dabalatee uummata 200 oltu karaarraa fi mana isaanii irraa guuranii reebaa fi mana hidhaatti darbachaa akka jiran namni madaa'es akka jiru uummanni kun waggaa bilbilan Oromiyaa News Networkitti ibsaniiru. Uummanni kunis uummanni Oromoo naannoo biraa jiru akka isaanii mirmatu waamicha godhaniiru. Qeerroon naannoo kanaas nuti daraaramnus hidhamnus qabsoo calqabne kana hamma fiixaan baafnutti hin dhaabnu jedhaniiru. Kanaan wal qabatees qeerroon tokko naannoo Walloo magaala Kombolchaallaa bilbilee dararamaa hidhamaa reebamaa akka jiru ibseera. Akkuma qeerroon kun jedhutti har'aaf kaleessa duwwaa namni 250 karaa cuftanii hiriira baatanii waboo gargaartuu Juwaar gargaartuu jedhanii akka mana hidhaatti guuramaa jiran ibseera. Qeerroon kun itti dabalee itti gaafatamtoonni keenya mana hidhaa jiran hamma hiikamanitti nuti qabsoo keenya kana hin dhaabnu ajjechaa fi dararama sodaannee qabsoo calqabne kana hin dhaabnu jedhanii ONN'tti ibsaniiru. Bilbiltanii ture kun Oromiyaa News Networkidha ONN. Eessaa bilbiltuu ergaa qabdu? Guyyaa naa bilbiltanii ture kun Oromiyaa News Networkidha ONN. Eessaa bilbiltuu ergaa qabdu? Kombolcha akkam jirtu? Maali oduu maaltu jira? Naguma miti? Maaltu jira Kombolcha? Maal gochaa jiru? Uummata hidhaa jiru? Uummata hidhaa jiru? Eenyudha warri hidhu kun? Eenyudha warri hidhu? Poolisii Oromiyaa Kombolcha dhufanii uummata hidhu. Kombolcha Walloo keessa miti? Maaliif hidhu uummata? Namni baay'ee hidhaa jiru? Nama 200 wayii har'uma moo? Namni ajjeefamee jira?
Oh, maal godhe inin madeessu maali kuni? Okay. Qeerroon isinoo maal gochaa jirtu jechuudha? Ahaa. Wallo keessatti yaa. Jabaadhaa gaa rabbi si wajjin haa ta'u nuu bilbila waan nutti himtanoo jiraata. Uummanni Oromoo naannoo Alammayaa jiraatu ONN'tti bilbilanii akka himanitti uummanni gadi bahee daldalatee jiraachuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Kunis humna addaa naannoo suniin uummanni gadi bahee caatii yoggaa gurguratu gadi bahee meeshaa bitachuu yoggaa barbaadu karaa irratti saamamee waan qabu hunda irraa fudhatanii akka uummanni reebamee ari'amaa jiru ibsaniiru. Qeerroon kun akka ibsutti namni gadi baheellee waan tokko gochuu akka hin dandeenye guyyaa guyyaan kun dabalatee hamaa ta'aa akka jiru ibsaniiru. Nagaa naa bilbiltee ture kun ONN irra. Naguma maal si gargaara? Magaala eessaatii bilbiltu? Eessaa bilbilta? Oromiyaa eessa magaala kam naa gala? Alammayaa. Okay. Maaltu jira Alammayaa irra? Ahaa. 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 Har'a calqabanii kana? Ahaa. Har'a itti baay'atee? Nama hin hidhuu yoo dhoowwatte maal godhu? Mana hidhaa si geessu meeshaadhaan waanuma caatii kee waan qabdu meeshaa kee yoo kennuu baatte. Magaala Buraayyuutti diigichi manaa fi reebichi uummata irratti gahaa jiru garmalee hammaatee akka jiru uummanni Oromoo naannoo sun jiru Oromiyaa Niwus Neetwoorkiitti himaniiru. Kaleessaa qabee karaan hundi cufamee nama hojjaarraa galus ta'ee nama daldalatee mana isaatti galuuf deemu karaa irratti qabamee reebamaa akka jiru ibsaniiru. Uummanni kun akka jedhanitti reebichi kun kan godhamaa jiruuf isin abaaboo gargaartuu, waboo gargaartuu, Johaar gargaartuu jechuudhaan uummata karaa irratti qabanii makiinaan karaan hundi cufameetiin sakatta'amaa akka jiran ibsaniiru. Qotee bulaa otoo nafiin uummata qotiyyoo qabatee deemu karaa irratti qabaniitiin reebaa akka jiran ibsaniiru. Reebichi kunis abaloo otoo hin jedhiin nama baadiyyaa nama magaalaas hunda Oromoo ta'uu kee duwwaadhaaf reebamaa akka jiranis ibsataniiru. Akkuma asiin gaditti viidiyoo kanarratti agartan karaan hundi cufamee karaa asfaaltii irras ta'ee karaa baadiyyaa keessaa cufamee raayyaa ittisa biyyaa naannoo suniin uummanni sakatta'amaa akka jiru waan godhan akka dhabani rakkanne manni nurratti diigamee reebamne hidhamne rakkachaa jirra jedhaniitiin iyyachaa jiru. Kanaafuu akka isaan jedhanitti uummanni Oromoo hundi naannoo hundarra kan jiru tokko ta'ee diina isaa ofirraa darbachuudhaaf qabsoo isaa itti jabeessuu akka jiru qeerroon naannoo kanaa ibseera. Karena COVID di Dimas sudah